gurrasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii uummanni koo biyya bakkeef biyya keessa kan jirtan hundumti keessan naguma. Waa gurrasi buusuudhaaf dhufe. Innis maayinni yoo jettanii inni tokkoffaani namoonni gaafa abdii dubbisuudhaaf gara hospitaalaa dhuftan adaraa keessan yoo rabbi keessan sodaattan yoo dhuguma namummaan isinitti dhaga'ame namoonni akka nama isa gaafatuutti bilbila kaameraa gara isaatti galagalchitanii harkaan immoo akka nama qabatuutti immoo dhoksitanii waraabdanii baatanii yoo rabbi keessan sodaattan dhiisaa. Gaafa gara hospitaalaatti dhuftan harka keessan mindinnoo bilbila keessan kiisma keessan keessa godhadhaati ol seenaa. Tokkoffaan bareedina hin qabu. Viidiyoon waraabamee bakkeetti bahaa jiru kun jechuudha. Namoota baay'ee argeera. Har'a ganama mataa isaallee namoota harkatti qabee harkaa fuudhee diileet godhe nan qabaanii. Isa kanaaf adaraa gaafa ol galtan kaameraa harkaa keessaniin qabdanii gara isaatti galagalchitanii akka nama dhaabbatee ilaalutti waraabdanii warri baatan maqaa rabbiitiin isin qabeera. Gocha kanatti hin deebi'inaa. Warri ganaa dhuftanis akkasuma godhinaa. Itti fufuudhaan ilmi dhiiraa ni dhukkubsata. Deebi'ee immoo ni fayya. Abbaan fedhee ni dhukkubsata. Deebi'ee immoo ni fayya. Abdiin hin dhukkubsate jechuun hin du'e yookaan lubbuun keessaa baati jechuu miti. Abdii dura ganaa hojii guddaatu jira. Mul'ata guddaatu jira. Guddina guddaatu jira. Gana abdiin hin hojjenne ganaa mucaa waan baay'een isa eeggatudha. Kana bareechinee ni beekna. Wanta ta'eef namoonni saayidii kanatti fayyadamuudhaan jechoota babbareedoo hin taane dubbataa jirtan wanta safuu oromummaaf namummaarraa immoo hin eegamne namoonni fayyadamaa jirtan abdiin borfayyee qaama isaa isa guutuu sanatti akka inni deebi'u dhibba keessaa dhibba abdii ni qabna. Saba keenyas ni abdanna, rabbiin ni abdanna. Deebi'ee abdiin qaama isaa isa duraanii guutummaa guutuutti akka inni deebi'u ni beekna. Boor gaafa karaa irratti wal argitan, boor gaafa konkolaataa keessatti wal argitan, boor gaafa bakka boo'ichaatti wal argitan, boor bakka gammachuuf gaddaatti gaafa wal argitan waan dubbattan dhabuurra osoo danda'amee jechoota afaan keessan keessaa ba'u osoo tikfattanii osoo eeggattanii namummaa immoo osoo gadditanii fi gaarii natti fakkaata. Na amani babooleen babaaleem abdiin ni fayyaa. Bifa isaatti qaama isaatti akka inni deebi'u shakkii tokko hin qabnu. Rabbi duukaa jira. Rabbi ni tiksa. Rabbi wajjin jira. Rabbi ni fayyisa. Akkasuma immoo uummanni keenya biyya fagoo biyya keessaaf ala jirrullee bira dhaabbannee hirmaannaa godhaa jirru kanaan obboleessa keenya akka fayyifannu rabbii gaditti abdii qabna. Shakkii isinirraa hin qabnu. Kanaaf namoonni cabuu, du'uu, baduu itti dabalee miidhaa biraa geggeeffamuu namaatti gammaddanii adaraa rabbiin sodaadhaati namummaatti deebi'a. Safuutti deebi'a. Arrabatee keessan tikfadha. Obboleessi keenya abdiin uummata isaa yookaan immoo saba isaatiif dhaammatee isinitti himuu barbaadan jechuudha. Ittiin nagagganii naan jedhe jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa namoonni na gaafachuudhaan akkasumallee immoo maallaqa keessanii na bukkee dhaabbattanii yookaan na cina dhaabbattanii hanga ammaatti na yaalchisaa jirtanii fi na jajjabeessaa jirtan biyya fagoo biyya dhiyoorraa immoo tiraanispoortii baastanii dhuftanii warri na gaafachaa jirtan gamanumaan guddaa godheen isin galateeffadha jechuudhaani isiniif dabarseera. Itti dabaluudhaan namoonni isa gaafachuudhaaf iddoo garaagaraatii immoo dhuftanii carraa isa argattanii gaafachuu warra dhabdanii akkasumas ittiin aartanii deebitaniin immoo sababii manicha yookaan immoo hospitaalicha keessatti namoota baay'achuu waan hin eeyyamneef isa kanas gamanumaan dhiifama isin gaafatee jira, dhiifama isiniin jedhee jira jechuudha. Itti aansuu fi itti fufee inni jiru ammallee immoo taanaan jedhe obboleessi keenya Abdii Raggaasaa yaaliin amma ammaatti argachaa jiru gaarii ta'ullee yookaan immoo fayyummaa yookaan haalli fayyaa kootii jijjiirama qabaatullee
yaalii koo dhibbatti fayyuudhaaf yookaan immoo namummaa koo yookaan bifa gosa jalqabaatti deebi'uudhaaf carraa yaalaa biyya bakkee yookaan biyya Turkii irratti yaadamaa wanta jiruu fi kan ammoo raawwachuudhaaf deeggarsa keessaniif du'aayin keessa waan na barbaachisuu fi du'aayinaa gochaa yookaan rabbiin naa kadhachaa akkasuma immoo dandeettii qabdanii fi humna qabdaniin na bira dhaabbattanii akkan deemee yaalamu jechuudhaan dhaamsa isaa immoo isiniif dabarsee jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni biyya Turkii fi biyya Turkii jirtanii fi infoormeeshinii haala hospitaalaa biyyicha keessaa sirriitti beektan karaa keessaatiin na dubbistanii haalota jiran akkanaaf mijeessitanii na yaalchistan jechuudhaan karaa keessaa yookaan karaa telegiraamii akkasuma yookaan karaa waatsaappii fi akkasuma karaa fuula feesbuukii fi tiiktookii namoonni biyya Turkii jirtanii fi hospitaala naannoo sana naa mijeessuu dandeessan karaa keessaa na dubbisaatii na yaalchisaa jechuudhaan haala naa mijeessaa jechuudhaan dhaamsa kana isinitti dabarfatee jira jechuudha. Egaa obboleessi keenya Abdiin haalota rakkisaa fi ulfaataa baay'ee hedduu isa mudate torban kana dandamate yoo jiraate illee amma sa'aatii kanatti yaalii biyya keessaa utuu hin taane yaalii biyya bakkee akka barbaachisu doktoroonni illee dubbatanii jiru. Kanaaf iyyuu Abdiin eenyuun qaba? Abdiin uummata Oromoo fi Macca guutuudha kan inni qabu. Kanaaf iyyuu uummanni biyya garaagaraa biyya keessaa biyya bakkee jirtan obboleessa keenya Abdii yaalchifannee namummaa isaa duriitti yookaan immoo bifa isaa duriitti hojii isaatti illee akka deebi'u humna qabnu bira dhaabbannee obboleessa keenya yaalchifanneetu wajjiniin haa jiraannu isiniin jedhaani. Alhamdulillah jirtu naguma. Wallahi sanuma jirna alhamdulillah galata rabbi baga jiraatte baga gartee nu baate baga wala garre inshallah. والقنام يالله undu keessanii baga ayyaana ramadaanaa keessanii gabaabaadhumatti ergaadhaan maddeen bu'a adaraa keessan obboleessa koo Abdiidhaaf du'aayinaa godha akkas kanan isinitti dhaabbatan qofaadha adaraa keessan du'aayiidhaan biranaa dhaabbadha adaraa kanuman isinitti dhaammatti abshir hundi keenya abshir ilbisamee boodana jalaa kaas waan arginu tole dem sirbi baga sagalee kee dhageenya